akkasitti dhiyaatu gaafas warra qura'aanni rabbii isaaniin saahiba ta'e saahiba qura'aanaa waliin kaafamu rabbiin nu haa taasisu. Addunyaan tuwwamal hayaatu addunyaa illaa mataa'ul guruur. Addunyaan ganda daguuti. Allahi tuyyuu ganda daguuti nuun jedhe, ganda namni keessatti dagatu. Ganda jabaallee laafaalleen keessatti uf dagatu. Gandi yoo itti tolaniitiin jedhan itti milkaahan deebi'anii gaabbiin itti waliin argine ganda aakhiraati. Duniyaa tana keessatti namni kumuu fooqa guddaa qabuu fi namni homa takka hin qabne illee qixuma jiraata addunyaa tana keessa. Yoo rabbi turtii umrii isaa qixa taayiseetiin jedhe wallaahi qixuma jiraatee asirraa deema, homa takka illee garaagarummaa hin qabu. Miti sanii miti gaafa asirra jiraatuu miti. Gaafa asirra jiraatuu miti, gaafa asirraa deemulleeni qabeenya san keessaa qixa uffatee asirraa deemu qixa homa takka garaagarummaa qabu. Gaafas namni martinuu abjadima haara uffata malee moofaa kun hiyyeessa jedhanii moofaa ittiin uffisanii, kun hiyyeessa jedhanii martoo wayii fuudhanii irra buusaniin awwaalaniini, kun hiyyeessa homaan qabu jedhanii baala irra ciraniin awwaalan. Hundinuu abjadii adiidhaan awwaalame. Argitanii ka fooqa qabullee keessaa gabbahee ka goojjoo keessa galullee keessaa gabbahee abjadii haarawaan awwaalamu. Kanaaf addunyaan tun ganda namni martinuu keessatti waliin tarre. Yoo akkana daataachi ilaalan waan keessa wal taru fakkaata. Wanti namni keessa wal taruun bichaan kan Nabi Muhammad nuu himaniin ilmi namaa sodaa rabbiitiin wal tara. Ilmi namaa dalaggaa waan asirratti khayrii asirratti dalagateen aakhiraatti wal tara. Argitanii sanii achitti immoo qabeenyaan homa takka waliin taruu akkanatti yoo achi ilaalan waan wal taruu fakkaata malee iddaa qabeenyaan akka inni itti wal taruu danda'u yoo khayriin dalagatee khayriin facaaseetiin jedhe wal tara. Kanaaf homa takka waan ijtihaada khayriiti homa takkan hambifne qur'aana rabbii wajjin hagana taa'uu jechuun waan guddaadha. Isin hundaafuu rabbi jadaa haa deebi'u, nu hundaa rabbi nu haa milkeessu, warra boru jannata rabbiitiin dhaalu rabbi nu haa taasisu. Fuulaan rabbi nu hin obboleewwan kiyya beeytu. Wallaahi fuulaan dhaabnaan osoo nama barbaadanillee dalaganii rabbi dantaa ittiin qabu. Rabbi akka namaatii miti. Dalaggaa namaa tanatti rabbi dantaa hin qabu. Osoo addunyaan guutuu walii galtee hin gabbarru rabbiin kayyattu taate hanga xurii qeensa jalaa hanga waan misqaala darra waan ijaan mul'achuu hin dandeenye maayikirooskooppii yoo ilaalan malee hin mul'anne hagas rabbi irraa homa takka hir'isu baniin aadam. Garuu ammoo wanti amma addunyaan itti jirtu zabana akhiraa ta'u wajjin akka waan jannata seenanii jannata qadrii isaa ilaalanii keessaa deebi'anii itti addunyaan guutuun taxawwurte. Argitanii ka ati sheeka guddaa nama jaba nama ilmii qabu jettuun illee gabbaayee nama arrabsuun Nabi Muhammad irraa hin taphanne. Argitee Nabi Muhammad kanuun jedhan ilmi namaa amala gaarii rabbitti dhiyaataa jedhan wanta hundaa ol baada sodaa rabbiiti amala gaarii rabbitti dhiyaataa nuun jedhan. Nama arrabsuun ayyaa amala gaarii dhaayyee hin jiru wanni akkasii. Argitanii hadiisa Nabi Muhammadin aktarri kenna akkasii miti. Takkaa fedhii lubbuu ofiitiif Nabi Muhammad nama waa jedhaniin beekan, nama arrabsaniin beekan, nama tuqaniin beekan. Argite Nabi Muhammad gaafa isaan arrabsanii, gaafa isaan tumanii, gaafa isaan dhagaan dhaanii jedhanuu calqisanii jalaa deeman. Jeeqna ta'uu wajjin, irra goota banii aadam ta'uu wajjin, irra nama humna qabeessa ta'uu wajjin, nama humnarraa dandeettii irraa humna dargaggeessa 30 kenname ta'uu wajjin. Argite kayoo itti achi garagaleetiin hin jedhe akka leencaati dhudha'ee biraalitu ta'uu wajjin takkaa nam tokkocha hin dhoofne. Argitanii namticha isaan jiruu duniyaa kanarra nama tokko qofa ajjeesan. Jihaada keessatti illee takkaa nama ajjeesanii wanti hin jenne. Argitanii dandeettii akkasii qabaachuu wajjin gaafa isaan waliin deemanii garaagaraa itti marsaniidhaan gaafa waraanni akka hamaa irra dhaheetiin sahaabaa biraa ari'ee jedhelleen gaafa itti marsee waraanni jedhelleen uma takka ofumarraa dhooggan malee nam tokko hin dhaane. Argitanii kanaafi walumaa galatti takkaa nafsiyaa lubbuu ofiitiif nama hin arrabsinee jechuu barbaadeeti. Warri yoo takkatti arrabsan dhibbaan namaa deebisan ilmii qaba namaan jecha bakkee inni fuudhee daliila godhate hin beekne. Kanaaf nu hunda keenya warra rabbi akhlaaqa tolchee warra rabbi dalaggaa isaanii irraa jaalatee jannata rabbii dhaalu rabbi nu haa taasisu. Warra haga jiraate mujaahida diinaa ta'ee jiraate gaafa sirraa deemelleen uummata gaggaarii seenaan isaan faarsetti dabalamu rabbiin nu haa taasisu. Namni ilmii qofaanii miti akhlaaqa gaariin arraba ofii tiifachuun Nabi Muhammad nama waa lama ufnaa qabe an jannata isaaf uf qabe jedhanii
kanaaf inshaallah sa'aatiin deemee jira. Suni arrabuma ofii kan argitanii akka amma addunyaan gadi hin baateeti akkanatti ittiin leelliftu kana tokko isa inni lammaffaa immoo kama isinuu beektan sana argitanii kama namni martinuyyuu beekee tamata akka qadrii isaa wallaaleetiin hin jedhu ka rabbi hin dalaginaa miti ittuun dhiyaatinaa rabbi nuun jedhu qur'aana keessatti argite kana amma hundinuu faallaa ta'e rabbi ajaana allahu min dhalik kanaaf isin hundaafu rabbi barakaa isinii haa godhu muraada keessan hunda rabbi haa guutu barullee akkanuma ahlii qur'aanaa godhee rabbi isin haa kaasu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن أصبت فمن نفسي ومن إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان أما إن شاء الله تعالى ويا بروسا كان قراتي قبل أن تعرفي أما حقنا أول قد يسكت تريتني جنة درسي رت اللين ديبان هركا جيسو دندوان تعرفي أما سكنت تكين قرآن من قول بنيتي akkasitti adda kayaanu ta'a inshaallah akkasi ustaad yaasin ol deebi'a inshaallah goola banne fakkaata ustaad yaasin bayani hayyeeka inshaallahu khayri barattuuni muslimaa yoo bira jiraatte inshaallah ol bahii qur'aanaan nu goola ummata keenna isin hundaafuu rabbi jadaa haa deebi'u rabbi jadaa isinii haa deebi'u muraada keessan hunda rabbi haa guutu السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم نجاه جرت وما نجاه جرت من كيس نويو جر الحمد لله رب العالمين ولما نوبا جران كم نكاها فيانا جر فارنك ربي الحمد لله رب العالمين وندي برتوتا الحمد لله ورجع جلا كان اسم بكيسني بريسات أنا اللي ريف متنارجيو أبشروا إن شاء الله وري بك جرجرة لا دفن هندي نوجانا دفن جنة وري مركزة سياسة ترجمة هندي كيس نويو بقى جمدني أولا رتب ولتين تين ما لقى ربي سجمة تشيزة قرآن ربي كما جماعة نما قدين قهوة بقى ربي ستاسس قرآني كلام ربي تيوان الفاتحة أنا والربين برادو فيه والربين رسول صلى الله عليه وسلم كرا وحية جبريل النبي محمد التغني إذا كان وان الفاتحة كان وان قار جدبه ربين سيبرسي سيهر أنا ميسان بفهم نما إذا ختمي قمد ربي ستاسسه بقى قمد هنيئا لك بقى قمد شود دابت صفاتات akkasuma illee barattoonni kuuwwanis baroonni akka isiitti quraana buusuudhaaf kalooftan rabbiin ittiin isin haa gahu qabuuftanii bira dabarsitanis hundi keessanuyyuu nama yeroo hedduu irra deddeebi'ee barnoota garaagaraatis baratee eebbifama rabbi isin haa taasisu. رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جنة كالان كيس أنما القرآن برتي برسي سيرني فضلي قدا قبا قرآن قرأوا في كراسي سولي نمن قرآن ربي ولقاؤه نمن قرآن ربي هل كان يقيانا النسو قلبي نساء الله انتروفتو قسم الله شيطان قلبي ساكيس ولقد ديمي waan garaagaraatiin isin shaagaluuf sa'a dheeraa inni waan quraana shaagalamuuf jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa quraana rabbii kana akkuma silaa dura barataa turtanitti daran san caala jabaadhaati baradhaa. Quraana gadi geessine jettanii yeroo gabaabaa keessatti
قرآن قد بوفتني بجتش مركز قد ديسنا قرآني وان إرد الديبي أوغافت نمن ربي سالا في سهر كان يقوياك يستي سانا الدنبو نمن ربي سالا في سسوكي بديم سساكي يستي سانا الدنبو kanaaf nama umurii fi guutuu egaa rabbi isa jiraachise haala gaariidhaan akkasumatti osoo qur'aana rabbii naannessu jiruu duniyaa tanarratti illee haga rabbiin umrii isa kaahee akkasii jiraatee nama gaafa asirraa deemullee firdawsa dhaaluu rabbiin haa taasisu. Bakka guddaa rabbi isin haa gahu isin hunda keessanuyyuu yeroon ammaa kuni زمن الآخر زمن بودا كيس جرة زمن وانت مرت كيس جيرامي أمري مرت أكن تدران بين جيرو أحوال جرينيا تاتي أكسم اللي حال هندي ساك جيرامي كنافي جباد زمن كان كيس يا ربي نهفلش ببي رفت هندان يا ربي كببي هندان وفمن يا ربي نتاسسني نما ثباتك أبو يا ربي نتاسسي جنة كدتشون درك مكيننا لكم علماء إنجلا مؤمن أكبال الجدات ينا بالجدان هقفيتي وببين وليقدي سجوفت اللي وليقدي والافت اللي إنكف أنا من تيفك مؤمن أكبال الجدات جلني كان مؤمن ربنا تاسسه نما ببين في مرتي وليقدي سرافنا ربنا تاسسه جبات دا قرآن ربي أكو بدرك أبتني رجرتان نما وجي قد وهي رجرو يكسمة تريدني ملي جبات ودني وما ججبسن برباچس إنو الرجرة درنا كجبات في نفسي حمدا مهم ملي با يكيس ديمني قرسوني يوم برباچس إنو الرجرة وانت إفكناف إسن إسلام جباتي ثبات قدتي قرآن كان قد تائق ربي سنها تاسسو جبات دائر الله فينا ربين yaada keessan hunda isiniif haa gahu yaadni isin yaaddan hundi milkii isiniif haa taatu hamtuu fi hammeenyi hundi isin jalaa haa baqattu wanta khayrii ta'e hunda rabbii walitti isinii haa qabu rakkataa muslimaa bakka hundaa rabbi rakkoo haa baasu hidhamaa muslimaa hunda rabbi hidha haa baasu daaraa muslimaa hunda rabbiin nu haa uffisu hajamaa hunda rabbi hajaa haa baasu nuti hundinuu haajaa garaagaraa qabna walaakin haajaan namu yoo ol baasee dubbachuu hin danda'u namni yoo laalu namni marti fayyama se'a uf qofa dhibamaa se'a walaakin dubbiin akkasii miti namuyyuu akka mataa ofiitti waa kan jedhu qaba waan abbaan irraa waan namni irraa beekuu hin dandeenye wahii dhuunfatti qaba kanaaf quuqaa ta'e hunda rabbiin nu haa fayyisu ta'ol baatee nurraa mul'attee fi ta namni quban qabne tanuu qofti beeynu ta rabbiin keenya qofti nurraa beeku ka firaa aaliin keenya maatiin keenya nurraa hin beeyne yaaddoo hunda rabbiin nurraa haa kuffisu furmaanni waa hundaayyuu daddabatti nuuf haa dhufu kanaaf jabaadhaa rabbiin haga rabbi isin laaffiseen diin kanarraa hin fagaatinaa nasiihan gara boodaatitti an gabaabseetiniin isinii dhaamu yoo jiraate jamaa ibaadaa rabbii sirri jabeessaa wallaahu aclam irra hedduun na keessattuu namoota biyya alaa keessa jiranii kunniin gariin sababa garagaraa sababatee hojii sababatee waan garagaraa sababatee ka ibaadaa itti dhiisee baay'ee
waanuma xiqqoo sababatee salaata dhiisa. Waanuma xiqqoo sababatee ibaadaa dhiisa. Kun immoo waan nama hanqisu malee waan nagaa godhuu miti. Kanaaf jabaadhaa rabbiin waa hunda keessattuu iyyuu nama kaayyoo fi karooraan deemu rabbi isin haa taasisu. Nama waa hunda keessatti istiqaama qabaatu rabbi isin haa taasisu. Bakka guddaan rabbi isin haa gahu. Nama qur'aana kana itti deddeebi'eetiin isaan eebbifamu rabbi isin haa taasisu. Ammaan inshaa Allah yoo rabbi jedhe silaa sa'aatii dheeraallee mooliin turraa walaakin namni martinuu dadhabbii qaba. Sa'aatiin kunillee deeme fakkaata. Obboleettii teennaan baga gammaddee siin jenna akkasumallee barattoota markaza ikhlaas hundi keessinu baga gammaddanii gammachuun walitti dhaabattuu rabbi isinii haa taasisu. Inshaa Allah haga danda'ameen du'aa'ii isin hin dagannu isinillee hin dagatinaa qabaate du'aa'ii nuu kadhaa. Isiniin jedha mee ustaaz Muddassir Maayikii banadhaati. Sagantaa gara keessan deebisee nama tokkochaa kennatin achi booda salaamtaa goolabbiidhaa nuun haa jedhanii hayyamu zamzam.